Kakkuara keessa Paulos kan barreesse gara warra Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2 waliin dubbifna. Baafataniitu Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2. Maqaa Yesuusiin nan dubbisaa isin immoo na hordofaa. Fakkeenya jireenyaa bara isa darbu kana duukaa hin bu'inaa. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa durattis fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasus hubachuudha. Ameen. Ija keenya wal irra buufanneetu dhaabbannee Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo akka yaada garaa keenyaa nuuf banu, Waaqayyo sammuu keenya akka inni banu, Waaqayyo akka nu gargaaru mee Waaqayyoon kadhanna. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Radaya satila navadia morra baba babas. Ya Waaqayyo gooftaa si kadhanna si galateeffanna galanni siif haa ta'u. Amen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo ati jiraannaan ati jennaan ati feenaan fedha kee taanaan yaa Waaqayyo sagalee tokkitti ati dubbattutu nama fayyisa sagalee tokkittiitu nama barbaachisa sagalee tokkittiitu nama ga'a sagalee tokko ati dubbannaan sagaleen tokko si biraa riikaatiyaa seetaa lalabaadiyaa sagaleen tokko si biraa baanaan yaa Waaqayyo fayyinatu ta'a. Amen. Waan baay'eetu nurraa diigama. Waan baay'eetu nurraa harca'a. Awwaala keenyatu banama. Basaraa diinaatu jiga. Ati sagalee kee dhugaatti dubban. Ati nutti dubban. Yaada keenya ban. Riikaa yaasee keelereebii. Lufaan durra baba seekeelereebii diyamoo riina bagaa saatala rabayaa. Leegaan dalaba hadiyamoo seekeelereebii dalabayaa baasariimoo. Liibaan durra bahaa seekeelereebii diyamaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenya irraa cabi. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya riikaatiyaas. Afursitti dhaafifannaa sirriitti. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jigi jedhame. Maqaa Yesuusiin Maqaa Yesuusiin jigi. Maqaa Yesuusiin Maqaa Yesuusiin jigi. Maqaa Yesuusiin Maqaa Yesuusiin jigi. Maqaa Yesuusiin jigi. Calluma jedhee kana jechaa jira. Riimaagaa seekeelee diyamaa. Yesus Kristus dooftaan. Ilaa al tokko jalgannee dhaggeeffadhaa. Ilaa namni tokko as keessa jiru dhaggeeffadhu waan akkasii jirudha. Waaqayyoon baay'ee jaallata nama. Waaqayyoon baay'ee jaallata nama. Baay'ee hamma keenya Waaqayyoon jaallatu. Fedha Waaqayyoo qabdaa jaalala Waaqayyoo qabdaa baay'ee dhaabbata garuu miilla kee takaalee miilli kee tokko gadhiisamee jira. Miilli kee tokko qabamee jira. Ifa Waaqayyoo sirratti hin argamu. Garuu dukkanatti immoo harkisee galchuudhaaf yeroo inni dubbatti harkisuun argama. Namni kuni kalee torban darbe situun Waaqayyoon kadhadhu mul'ata irratti ilaalaa ture. Milkeessii yoo ta'u namni kun ilaa yeroo ati itti maal qabamuun ka'ee Waaqayyoo waaqessuu dhiisi jedhee shakkiin mamiin waa'ee Waaqayyoo sitti namni jira. Inni duuba qofa keenya argisiisa. Sinichi galanni Waaqayyoo ta'u sinichi nama kan biraa. Ilaa malakata kan biraan sii gadaaf roobaa mana manatti maal nutti agarsiisaa jiru abjuudhaan halkan abjuudhaanii abjuu hin taane argita. Deebitee maal jettaa? Ilaa maaliifan abjuu akkasii arga ittee Waaqootti boqoodha. Galanni Waaqayyoo fe'e ta'u. Galanni Waaqayyoo fe'e ta'u. Ilaa Waaqayyoo utuu inni awwaala keessaa diigeessi baasee dallaa ta'ee irratti ijaaramee jiru akka ati guddanneef akka ati adeemneef qabeessi dhaabee akka achi hin tochooneef ati garuu waan progress argisiisaa jirtu sitti fakkaata godhee sana garuu progress argisiisaa jirtu Waaqayyo akkas naan jedha cimii jabaadhoo dhaabbadhu bitaa kee mirga kee hin laalin ija kee narra kaa'adhu an jireenya kee irratti jijjiirraan fidu yeroo yartuu gidduutti agartasi jira Waaqayyo an jireenya kee nan jijjiiraa sin jedha Waaqayyo gooftaan macaa an jireenya kee nan jijjiiraa garuu ati jireenya kee anaaf kennisi jedha Ameen. laa ati jireenya kee naaf hin laanne raawwattee anarratti of gadi hin dhiisne narratti of gad dhiisiitii qorii na ilaali
Ani waaqayyo akkan ta'e hammam akkan riipaasee kana hammam akkan jaalladhu sin argisiisa jedha waaqayyo. Galanni waaqayyo fe'ita. Galanni waaqayyo fe'ita. Laa yaa waaqayyo gooftaa yeroo ati nama gidduu jirtu jireenyatu namaaf sirraa. Yeroo ati nama wajjin taatu yaa waaqayyo. Baatu namarraa lafadhaa. Ati dokkana namarratti ibsuu dandeessa. Doggora namaa sirreessuu dandeessa. Jireenya namaa gooftaa gaarii gochuu dandeessa. Garuu yaa waaqayyo nu biraa rakkoon nutu jabaachuu dadhabe. Nutu si ilaaluu dadhabe. Nutu si amanachuu dadhabe. Gooftaa nu gargaara. Gooftaa nu gargaara. Maqaa Kiristoos Yesuusiin inni qabeen hunde. Murtuu xeennina maqaa Kiristoos Yesuusiin yeroo kana abidda afur qulqulluu isaan irratti kan dhufe. Isaan irratti kan dhufe. Jireenya keenya irraa haa jiru. Masaraan diinaa nurraa haa jiru. Hidhaan diinaa nurraa haa jiru. Haa jiramu maqaa Yesuusiin. Jireenya keenya irraa haa jiramu. Jireenya keenya irraa haa jiramu. Gooftaa kana hin goota galanni siif haa ta'u. Addamaa garbicha kee gargaara. Humnaan nu gidduu darbi. Maqaa Kiristoos Yesuusiin. Taa waaqayyoos na eebbisu. Lallaban raawwatanii kadhannaa keessa galanii ergaa dabarsu garuu afur qulqulluu dhufu immoo afur qulqulluu hawwaamuun barbaachisaadha. Ameen. Waaqayyoon galannee ta'u. Gara warra Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irraan dubbise. Ilaa akkas jedha deebiin dubbisa. Fakkeenya jireenyaa baraa isa darbu kana duukaa maal hin ta'inaa? Hin bu'inaa. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of maal godhaa? Jijjiiraa. Of jijjiiraa. Mee nama si bukkee jiruun of jijjiiredha. Mee ofii keessanii immoo yaadamummaa koo of jijjiiredha. Ameen. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasuus hubachuudha. Ameen. Yaadatti yoo ta'e Waaqayyo jalqabatti seera uumama boqonnaa 1 2 irratti kanaan dura ilaalleerraa gaafa jalqabu ilma namaa Addaamiin gaafa uume Addaamiin yeroo itti fudhatee akka inni uume Addaamiin hojii harka Waaqayyoo akka ta'e hojii harka Waaqayyoo duwwaa utuu hin taane Addaamiin uumama sadarkaa lammaffaa yookiis immoo Ingiliffaan advanced kan ta'e dubbadheen ture. Mee nama yaadatta? Uumamni Addaam advanced akka inni ta'e mee nama yaadatta? Ishii sadarkaa lammaffaa akka inni ta'e nama yaadatta? Nama tokkotti nu yaadata kanaaf irratti irra deebi'aa. Waaqayyoo biyya lafaarra waanta jiru hunduma qilleensa irra kan balali'an galaana keessa kan jiru biyya lafaarra kan jiru hunduma maaliin uume? Sagaleedhaan uume. Maal jedhee? Ta'e jedhee uume. Isaan keessaa biyyoon ta'eedhaan kan uumame keessaa isa tokkodha. Waaqayyo garuu sadarkaa tokko fudhata. Inni sadarkaa lammaffaa yookiis advanced ta'e Waaqayyo nama ta'e jedhee uume. Waaqayyo daa'im nama hin uumne. Hin hojjete. Ameen. Ameen. Maal isin qaalata kun? Waaqayyo nama hojjete. Nama tolche. Kanaafiti Israa'elaan barruu qorratanii siqirite. Barruu qorratan siqirite yookiis immoo barruu qorratan design si godhe kan jedhudha. Kanaafi human being is a special design of God. Hojii harka Waaqayyoo yeroo itti fudhate itti yaadee taa'ee design godhe qopheesse. Kana gaafa godhu waa malee hin godhe Waaqayyo. It's for purpose. Waaqayyo kana gaafa qopheessu nama kana gaafa hojjetu biyyoo isa afaaniin ta'e jedherraa fuudheetu harka isaatiin biyyoo kanaan dhannoonee tolchee uumee qopheesse. That's a special design. Sadarkaa sadaffaan immoo Waaqayyummaa isaatu itti baafate. Hafuura afaan isaatiif funyaan isaatti baafate hafuura jireenyaa kenneefi namni kun biyyoon kun jireenya godhate nama ta'ee ka'ee dhaabbate. Hallelujah. Kanarraan kan ka'e namni amma yoo waa'ee lama kootti illee maaliif waan sirraa fattanii kaasa achitti si fidaan jira. Namni jireenya Waaqayyoo keessatti qooda fudhannaa inni qabu sadarkaa guddaa ta'uu isaa maaliin beektu Waaqayyo gaafa jibbatu abbaa ilma hafuura qulqulluu kottaa nama maal goona hin oomna hin hojjenna akka maalitti akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti
Kanaaf Waaqayyo Addaamiin gaafa uume qarsiitti dhaggeeffadhaa. Waaqayyo Addaamiin gaafa uume Addaam akka bifa Waaqayyootti bifa Waaqayyoo qabaatee jireenya Waaqayyoo qabaatee hojjaallee yoo ta'e safara Waaqayyootiin hojjaa Waaqayyoo qabaatee waan uumame natti fakkaata. Xinnoo sana akkasuma adda achirratti maaliif gaafa kan jedhu nama kan jedhu maal alaala. Hojjaa Waaqayyoo qixxaatee moo'ee. I'll prove it to you. Waaqayyo kotee nama colleen tokko. Waaqayyo Addaamiin gaafa uume Addaam gaafa taa'ee yaadu Waaqayyo hojii wal qixxeetti fakkaata. Hojjaadhaan gaafa laa. Akka Waaqayyo waaqatu hin taane garuu hojjaadhaan. Let me prove it to you. Waaqayyo Addaamiin ofirra caalaa dheeressee uume yoo ta'e Waaqayyo gaafa Addaamiin taasisa akkamitti taasisaa jechuudha. Ol ilaala. Waaqayyo garuu eenyumaaniyyuu ol ilaalu. Inni hundumaa ol yaame. Okay. Ati dhaqii taa'ee taraan kennume. Nama gabaabaa tokko na ergaa. Waaqayyoon immoo gabaabsee uume yoo jettanii Addaamiin gabaabsee uume yoo jenne Waaqayyo immoo isaa ol dheeraa yoo ta'e galagala gaama ani Waaqayyo inni Addaami galitti jedheen isa taasaa hin ta'a kuni Waaqayyo eenyuuf iyyuu hin gugguufu ameen galanni Waaqayyo fayyi ta'u kanaafi dhaqitaa Waaqayyo si harkisu kanaafi Addaami bifa Waaqayyoo qaba jireenya Waaqayyoo qaba fakkeenya Waaqayyoo qaba hojjaa Waaqayyoo qaba harka Waaqayyooti harka bifa isaati harka jireenya isaati harka harki isaati kan uumame galanni Waaqayyo fayyi ta'u nama akkasii kana Addaami irraa inherited taanee gaafa dhufnu number 4 number 1 sadarkaa tokkoffaa otoo hin taane sadarkaa lamaffaatti kan uumame advance sadaffaa hafuura jireenyaa hafuura Waaqayyoo itti baafate arfaffaa by default Addaam gaafa uumame maaltu isa keessa jira he is by default a manager kana beektu laata isa booddee kana eega uume booddee biyya lafaarra wanta hunjiru hundumaa wal qixxeessee eegatti kennee booddee maal godhe dhaqee akka inni tottolchuuf seeruma boqonnaa lama namoonni lama kottolii akka inni bulchuuf munyuqa biyya lafaa hundumaarra warra galaana jiran hundumaarratti aboo akka inni qabaatuuf akka inni bulchuuf akka inni tottolchuuf gannata fuudhee itti kennedha. Eenyutu sana maaneejii gochaa jira jechuudha. By default he is a manager. Number 5. Tani kan lallabee dhaabuu danda'u itti fufannee jalqabame. Number 5. Addaam by default raajidha. Beektu laata kana. By default Addaam he was a prophet. Eessatti sirni isaa seera uumamaa irratti olaantaa boqonnaa lamarraa Waaqayyo maal godhe jedha macaafa jireenyaa banee as kaawwatee raawwateetu Addaamiin fuudhee munyuuqa biyya lafaarra jiru hundumaa moodelii isaanii dizaayinii isaa hojjetee fide isa fuuldura naqe. Fidee isa fuuldura tarree galchee booddee Addaamii gaafa inni maqaa waamu bineensa kana fideetu leenca hojjetee moodelii leencaa fuudhee fuuldura ka'a. Addaam immoo leencadha Waaqayyo naqee inni kun sirrii akka ta'e addaan argina. Gafarsa fideetti kenna. Inni agarsiisa moodelii isaa gafarsa jedha. Waaqayyo naqee gaafa ilaalu inni kun sirrii akka ta'e. Hallelujaa! Kanaaf Addaamii by default raajii ture. Kana duwwaa miti. Namni aadmamoo number 7. Addaamii jireenya isaa keessatti namni kophaa ta'uunsaa gaarii miti. Kottaa gargaartuu humna jedhee Addaamii maal godhe? Addaamiin dhaqee anesteeziyaa kenneef hin oge anesteeziyaa hafuuraa jechuudha. Hirriba itti naqe. Hallelujaa! Addaamiin dhaqee hirriba kenneefi hirriba keessatti of hin beeku dhukkubbiin akka itti dhaga'amneef unconscious ta'ee ciisaa jira jechuudha. Lafee cinaachaa keessaa fuudhee lafee cinaachaa kan immoo gargaartuu godhee waliin uumee kenneefidha. By the way, Addaam advance jedhamanii dubartiin immoo Addaam irra caalaa more advance galanni Waaqayyo fayyi ta'u. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessaa maal jedhaa nama cimaa tokko bukkee kan jiru dudduubaan kan jiru dubartiidha. Ameen. Kanaaf egaa amma immoo dubartii kana gaafa kennuufi Addaam hirriba keessaa gaafa dammaqu maal gochuutu irra ture? Eenyu seen kun sila wanturree eessaa baate yaa Waaqayyo kottu meesin barbaada nama haaraan arge kaleessa kophaa kon ture amma wanta haaraan arge kun immoo maanni eessaa baate jedhee waan ta'e isin dhibu namni itti himne explanation tokko hin jiru achumaa ka'e kun foon kooti lafee koo keessaa baate haleluuyaa maal gochaa jira beektu mul'ata argaa jira raajii dubbachaa jira namni tokko
Kanaaf egaa namni jireenyaani Addaam irraa jalqabee gaafa dhufu wangeela Maatiyyoositti immoo sin deebisa. Wangeela Maatiyyoos boqonnaa 3 irratti ilaaltanii habaluun dhalche. Haleluuyaa. Fidee hidda Yesuus Kiristoos hidda dhaloota Yesuus tarree naqee eega fidee booddee Yoosefis ilmi Daawit Yoosef immoo Yesuus Kiristoos karaa hidda Yoosef dhufe jedhetu hidda dhaloota Kiristoos Yesuus haasa'a. Kana jechuun maanni anis atis obboleessa koo obboleettii koo hidda dhaloota sanaa keessa gaafa dhufuu keenyaanii we are a special design of God. Amen. Waaqayyo itti yaadee yeroo itti fudhatee qopheesse kan inni qopheesse biyya lafaa nu fidee. Kana ergi nu fidee booddee immoo amma immoo bakka isa yeroo barbaadu. Amma immoo raajii Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 11 irra isin geessa. Kana hundumaa erga fidee booddee Waaqayyo maal godhe beektu? Raajii Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 11 irratti yoo ilaaltan akkas jedha. Yaadni koo akka yaada namaa miti. Yaadnan isiniif qabu yaada isin balleessu miti. Yaada waan isin kadhattanii gara fuulduraatti isiniif ta'a jedhee isa isin kadhattanii isa isin naa ta'a jettanii